Kanaaf iyyuu Finfinneen kan Oromoo ta'u heerris seerris beekaadha. Kana booda Oromoon rakkiinoo keessa jiraachuun bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo ta'uun waan nu fayyadu qabu nuun mootummaan naannoo Oromiyaas bulchiinsi federaalaa Dookter Abiyyis Finfinneen kan Oromoo ta'u haa mirkaneessani. Maaliif kanaafuu kanan jedhu ittaansa kanan jedhu ABO'n yeroo poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessaa itti rasaasa fixee harka kennaa jirutti qaama poolisii Oromiyaa irra dhaqee korri bittinneessaa irra dhaqee baraaraa jirudha. Kanaafuu ABO'n hiikkachuu hin qabu. ABO'n gaachana uummata Oromoo waan ta'eef abdii saba Oromoo waan ta'eef qeerroon keenya itti dabalatee hidhachuu qaba malee ABO'n hiikkachuu hin qabu jedha. Mantap.